Akkam? Nagaa. Fayya kamii jirta? Fayya. Okay. Maali sababa fooxaatti isillee itti wanna jaan jechuu dhagayeetiin namni bakka hundaan nu gaafachaa jira. Akkami dubbisu dhugaadha akka nama tokkoon naa'e? Namni hundi tabbisilee na yaamatee ture. Hayyee akkami dhugaadha? Yaa dhugaadha. Siyaan fooxaa jedhati. Wantoonni keessatti seenee beekta gaafa kubbaa boodasan. Hayyee. Fooxaa malee godhuu hin dandeessaa jennaan. Jedhaan amantii uffatan. Hayyee. Qaama kan kana seenii jiru? Bafiqaa durii tokko kana seenii jaa? Hayyee. Ajaa'iba immoo. Akkamitti duuba ati deennaan hin dandeessu siin jeere? Oo gaafa interview silaa dalagaadhaaf hayarsi godhuudhaafi? Oo bara interview TV irratti si godhaniif hin see baran? No. Dalagaadhaaf ogaa hayarsi godhuudhaaf interview si godhanii fooxaa firraa fuudhuu ni dandeessaa isin jee? So ani danda'u jennaan si yaamne chumaan hafan jechuu? Chumaan hafan. Ajaa'iba immoo akkana jechuun dhaga'ee beekte. Wanni hin faanoo ati hanga achi baarantarii godhaa turte namoonni achi keessa dalagan rakkoo qabanii akkami ammayyaas faanis bahan jedhanii kadiiroo edemo faanis bahan jedhanii dubbii sanarratti akkami jettame akkami ilaalta? Ammayyaas faanis bahanii namicha akkana qaba siyaasa gosa kaanis bananii. Ayyaa. Yeah, it's a big problem. So, I mean, and I go there every day. And basically, school is just around Saturday. You know, do Makina Park at Chibote, Mati, send it to the level and I say, yeah. Bakka sanoo namni bulchu nama akkami hoogganni walii galaa tartiibni isaa akkami namni yeroo guddaan Joohariitu waan kana walii qabaa jedhee itti Jooharitti. Kanan beekuti bulchiinsa gaafadhaa jee bulchiinsa oomishnee tokko dabaluu kaasan turanii har'aan tana abdii fiteen jalaa kaase. Abdii immoo waan kana Jooharumaa turre furuu danda'a Joohar kun namaadhaan hunjee. Joohar ammoo anaa miti jaa. Nama kun namnu dhabnee deddeemaa turre aboo eenyu kun namna duuba kam taanaan jeeni yoo inni ani hin beeku siniin jee. Nama kun namta wallahi hin beeku jee.